amma aanattis amma gandaattis bilbilameera nama kana godhee dhugaa dubbachuu fi warri qaamni kana godhe qaama seeraati garuu isaanum beekan turan amma viidiyoo ergisiifneeti nama kana kan qulqulleeffataa turan. Amma walumaa gala itti bilbilaa jirra tokko ganda keessa akka isheen jirtudha kanani adda baafadhee gandarra jirtedha isheen. Kunooti dhufteetti. Aanaa irratti akka lafti aanaa irratti akka lafti kennamuufidha kana naasofsiisaa jiru lafti aanaa irraa maaliif miidhamteetti haadhi kun cabdeetti boquun ishee cabeera. Atattamaan lafti kennameefi akka manni ijaaramuuf aanaa irratti maaliif baay'ee boquun haadha keenya baay'ee gaccabeera sagaleen kun neetworkiin kun jeeqaa jira nagama. Sirriitti dhagahaa jira sagalee keenya. Kanaaf amma galgalaatti waan jiru hundumaa nan xumuradhe yaada waaqayyoos na gargaara lafti akka kennamee fi atattamaatiin ariitiitiin akka aanaa irratti manni ijaaramuuf gargaarsa akka jirutti itti fufaa. Viidiyoo kana ergeeraaf warra baalee jira ittis ergeeraa hundumatti ergeera viidiyoon bira geeraa irra kan isaan arganii baay'ee naanii dhugaa dubbachuufi. Qaami seeraa namni dhuunfaa kana gochuusaaf gadda guddaa keessa jiru isaan mataan isaanii booda as jalallee nami jiru jira OST baaleerra kan jirtu musinnaa kan jettu lakkoofsa tokko barreeffadhu si haa galchanii wantoo gochuu dandeessa galchuu dandeessa. Yaa argeera bakka kanaaf an akka kootti Finfinneen jira nan deema gidduun yoo namni achi amma nan deema dhugaa dubbachuu fi lafti kennamee fi manni ijaaramuun dirqama haadha keenya cabdee boquun ishee ol jedhuun dirqamadha sagalee godha gaartu yoo ta'e boorisa ta'uuf taa'isa ta'uu nan naqaan nan deema lafa haati koo jirtu kan nan naqa. Wannan siin jedhu haadha keenya dhagaa jirta. Mataa kee gadi hin qabatin haati nu yeroo haadholiin keenya dhukkufatan haadholii keenya akka waan maallaqni hambisuutti haadha keenya hambisuudhaaf hin hanna hin saamna waan feene waan humni keenya gochuu danda'u guutuu goona. Haatis immoo ilmoon sii jalaa beelofnaan waan akkuma sana faallaa sana waa meeqa gooti nus haadha qabna. Ati haadha jabduudha sittin dhagahamini rabbi waa wayiif waa godhe. Daarektiinaa bilbili amma sitti jarri mubaarak jarri kennoo waan ofii haasa'an daarekti dawwaliin as tokkaayinu. Ishi Ahmad dubbata. Jirullee foloo koo naaf deebisu silkii naaf ergu anillee qaamaan naaf deema dhugaa dubbachuudhaaf. Foloo naa deebisi bilbila naa kaayi haadha kanaaf torbanuma kana mana ijaaramaaf jechuudha manatu ijaaramuuf hin dirqamadha. Yaa thank you ayyaantuun illee jalqabaa kaastee lubba turte. Nama baaleetti bilbiltee isheen illee jalqabaa kaasteen wajjin dadhabaa turte dhugaa dubbachuuf ganama mana baneen tureen illee baay'ee yaada bareedaadha kun illee yaada qajeelaa fiddee jechuudha. Yaada baay'ee fudhatama qabudha. Kooppi liinkii godhaa sheer godhaa hundi keessan namni baay'achuu qabaani. Haadha kan akka boquun ishee gadi cabee boquu ishee ol qabu qabna hundi keessan. Ayyaantu afaan hin bichaa dubbatamee dagatamuu osoo hin taane namni keenya hadha dubbatee birru dagata waan ta'eef waan kana tagbaarii godhanii qaamni isii miidhe kunillee seeratti dhiyaatee seera mataa isaa argatee akkasitti akka wanna hidheetiin jedhu godhaa please. Tadeemaarra hunduma isaa duukaa jirra waan ofii ganamaa har'umaan yaada kana kanan qabadhee ganamaa kaasettuma jelaan mammaatti yuutuub duukaa man jira. Dhugaa dubbachuu fi ani boral kan nan deema bilbila amma innillee naaf akaa'u ishee argachuudhaaf gurbaan amma argisiisaa jiru kun. An Finfinneerra jira bor nan deema. Hayyee gara kiyyaan rakkoon qabu. Ayyaantu. Boroo isuma kanayyuu rakkinni biraa akka irra hin geenne biyya keenya beektanii. Isuma kanayyuu akka rakkinni biraa irra hin geenne. Ani isumaafuun sodaadha amma kan biraa hafee mucamaafuun sodaadhaan. Waan ofii yaada bareedaa taasise. Waan ofii rakkinni irra ga'u hin jiru qaamni seeraa iyyuu beeku achi namni tokko iyyuu beeku. Leeffataan jira.
Ayyaantu amma dura ijoollee dhimma akkanaa kana kaasan nama 3 moo 4tu hidhaa jira Baalee keessatti. Akkana taatee fi jecha rakkina nama ga'uuf hin sodaadhu. No callisi gurbaati callisi sodaa jinnii fi maali miti. No ati waan dubbatini callisi ati waan dubbatini callisi maaf jennaani biyyatti teelle suni dubbadhu mubee. Okay. Ijoollee amma dura viidiyoo akkanaa kana baasan mucaa gaafa Baalee manguddicha Baalee roobeetitti tumame ijoolleen waan san saaxiltillee hin hidhamte ammas ijoollee gandarii raat keessatti viidiyoo wayii garsiiftillee hin hidhamte rakkoo hedduutu ta'aa jira jechaadha. Kanaaf mucaadhaafillee eeggannoon akka godhamu qaamni seeraa mucaa kanarra rakkoo akka hin geenye asumaan wanna godha irratti akkanuma dubbannee callisuu osoo hin taane namoota viidiyoo akkanaa saaxilan nuun galateeffanna maaliifi maqaa mootummaallee maqaa seera biyyaallee balleessaa jiru warra hidhannoo qaban kana milishaa ganda keessaa poolisii darree ganda keessaa Baalagee jechaadha. Kanaaf mucaa kanallee akka rakkoon irra hin geenye asumaan wal qabsiiftanii wannoo jechuu qabdanii dhimmi akkanaa kun deddeebi'ee mul'ataa jira. Mootummaan wal qabatee mootummaan waan sirreessuu qabu namoota sanniin to'annoo jala to'annoo oolchuu qofa osoo hin taane adabbiin barbaachisaan madaalawaan jaraan madaalamu kennamuufii qaba. Namni tokko waa balleessa. Nama waa balleessisan seera dhiyeessan malee abbammaan arge karaa irratti qabee akka harree tumuun yakka jechaadha. Kanaaf kanallee achi keessatti ilaalaa jechuu barbaadeetti galatoomaatti fufa. Daqiiqaa muraasa wayii isinit deebi'a. Ayyaantu hedduu ulfaadhu galatoomii. Mucaan waan kana goote illee of kennitee jirta. Silumaayyuu wanni biraa hin jiru kana caala of kennuun beeyta. Hedduu ulfaadhu siin jedha. Kanarratti amma yoo akkaawuntiin dhufee qaamni seeraallee waan danda'een haa godhu waan ayyaantuun amma jette lafti kennamee fi manni akka ijaaramuuf yaada akkaan dinqisiifatamuu qabudha. Kanarratti ammoo wanni nurraa eegamu haasaa yeroo guburra hojiitti seennee akkaawuntii yoo xumurame akkaawuntii maxxanee ammarraa deeggarsi akka godhamuu fi nutis kanarratti beeksisa gara viidiyootiin akkaawuntii kanarratti haadhatee na tana akkasitti ija uummataa duratti qabda. Dubartiin kabajaa qabdi. Dubartiin biyya ijaarti bar. Itti jirra amachudollee maal ta'e seete. Kanaaf akkasii daqiiqaa muraasa bichaa ani isinirraa gabbu'ee isinii ol deebi'a. Akkasii waan isin jirtan ammoo jaraan isin dhageeffadha gabbu'ee jira kun asii gurwaa ajaa'ibaatti fachi dhaqee dhufa beellamanii qaba. Uummanni keenya wanni isin beekuu qabdan namni 12,000 obboleettii keenya gargaaraa akkaawuntiinis argameera akkaawuntii ustaas Ibsaa Hasanitti deeggarraa daqiiqaa muraasa nu eegaa waan sirreeffataa jirrutu jira waan sana sirreeffannee akkaawuntii ustaas Ibsaa Hasan irratti deeggarsi godhamaa fi inshaallah rabbi jedhe rabbi nu milkeesse nu eegaa daqiiqaa muraasa qofa nu eegaa daqiiqaa muraasa qofa nu eegaa. Okay amma nambaa waan jiru booda mubesiin barreessa. Mubaarak kameera lakkoofsi. Wanti yaadamuu qabu abdii. Amma haadha kanaaf achitti manni ijaaramuun achi turuun isaanii akka jirutti ta'eeti booduma yeroo dabarfatee illee namni kun aangoo qaba waan ta'eef karaan taaneen akka hin taaneen miidhuu akka danda'u kunis tilmaamamuu qaba sii galee yoo ofiisaa miidhuu danda'e dadhabee namumallee intiniitti jedhee boru rakkoo irraan gahuu danda'a kanaaf. Kanaaf naannoo sanarraallee otoo siikte yookiin bakka biraa otoo qubattee akka yaada kiyyaatti gaariidha jedhee yaada isa gara fuulduraa dhufuus yaadu. Hooggantoota achii qunnamuuf yaalaa jirra bilbila kaasuu didanii kennoo ku'anii hooggantootuma godina sanaatti illee nama 2-3 bilbila argadhee bilbilaan jira waan ta'eef. Waan akkasii godhaa fi abdii yeroo amma kana keessattuu qaama seeraa bichaa miti kawaa balleessaa jiru. Qaama seeraati kaaniif kaaniyyuu walii wallaalleerra borammoo haadhatti tanarra rakkoon gahuun malaa mucaa kanarra rakkoon guddaan gahuun malaa keessattuu isa irraa. Lubbuu kaanii oolchuudhaaf lubbuu kaanii balleessuun gaarii miti waan ta'eef filiis waan kan akka salphatti ilaaltanii hin cadhisinaa isiniin jechuu barbaada. Yaa bilbila nu kaasu jennu bilbilaarraa dubbadhaa isin nan bilbilaarraa. Dubbadhaa waan gaafachuu barbaadda yoo jiraates dubbadhaa ani seettan deebi'a waan ani eegaaru jira shi. Share godhaa isin immoo. Mubee wanni gaafattoo jiraate gaafadhu itti dubbadhu wanni wajji haasoftu yoo jiraate maatii qabdii akkamii akka waan akkasii san sii galee. Mubaarak gaafadhaa waan ta'e waan sirreessaan akkaawuntii ustaas Ibsaa qabu jechuudha. Waan ta'e waan sirratu jira. Naa ibsaa isin dubbadhaa. Mubee Mubarak. Kummaan faan dubbanne miti wayye. Sii miti laakaaniin jedhaa. Okay. Ani gaafin gaafachuu barbaade mana seeraa poolis xaabiyaa si geessan
maal siin jedhanii gasidhiisan deemi ati akkan qabdu siin jedhamoo yakkamtuudha siin jedhamoo akkam jedhanii gasidhiisan haadha ko. Dubbatu si gaafatu jiran. Irra deebiif mube irra deebiif gaafii hin dhageeffanne. Warroonni milishoonni isii akkasii ispoortii dalasiisanii tuman sun poolis xaabiyaa geessaniiti waa itti murteessanii gadhiisan moo akkanumaan badhetti tumanii gadhiisanii naa gaafadhu. Waajjira bicha nageessanii natu waajjira bicha nageessanii ispoortuma na hojjisiisanii na gadhiisanii. Ispoortii iyyuu waajjiratti hojjechiisanii edaa. Wantichummaanuu waajjirumatti ta'ee jechuudha karaa gubbaa miti. Waa gaafachuu barbaadanii akkam jirtu hayyuu nagaa keessanii? Nagaartanii. Jirra baga jiraattanii isin obbolaa hin qabdanii yookiin biyyaati? Obboleeyyan asiin qabu fagoodhaa qaba malee. Eessa fagoodha? Abbootii qonnarraa fagoo jiranii lakkinatti kaluu jiraniiti. Okay, dhaloonni keessan shawwaadhaa eessadha? Shawaa kaabaa wanni gara fiichee. Okay, achi obboloonni kee jiru achi? In jirane. Abshir sii jirra nuti hundi keenya ishee sii jirra akka bokuun keessan gadi cabee ol jedha bokuun keessanii homaa yaadda'ina. Ayyee. Keessa jira moo bakka jira sila waansa? Keessa jira ijoollee? Keessa jirta tokkuma. Jarri mubaarkii abdiin geetaachuu akkaawuntii karatti jajjabaadhaa waa tutturuun hin taatu lash jechuun hin taatu waan fidamu fida ashokkaa hidhuma jechuudha. Qalbii nama hundaa cabsaniiru namni haadha qabu hundinuu gocha sana irratti hundinuu qalbii cabee jira waan ta'eef wanti hundi immoo ammuma ta'uu qabaa xiqqoo jedhaa dhaxxanii achi butaa jirtu waan ta'eef waan fiddan dafaanuma fidaa jechuu barbaada warra abdii fi wanni nuti turree fi Gustav Ibsaatti bilbilee asosiifneerraa waan qulqulleeffachuu qabnu tokkotu jira isa qofa biro malee wanti hunduu dhumeera. Akkas inni dabalataa immoo waa'ee nageenya mucaa sana isa biraa waan arge dubbattanii hundinuu qalbii keessa qabaachuu qaba garuu mucaan kun haadha qaba waan ta'eef gatii kaffaluu qaba. Hidhamus ta'u waan dhufu qopheessuu qaba bakka onnee guutuudhaan jechuudha namni inni jiru kun immoo hundi isaatu mucichas quba qabaachuu qaba fuulduratti gatamuu qabu as keessatti argame isaafis hordoffii taasisaa garuu gatiin inni gaarummaaf kaffale kuni booda isaa bu'aa guddaa ta'uu danda'a ammeenya miti waa diigumsa wayiin dubbatu. Waan gaarii waan ta'eef rabbi gatii isaatiif isaa kaffaluu waan danda'uuf inni gatii kaffaluu qopheessuu qaban sodaachisinaa akkas taatan jennee haa ta'u. Kan guyyaa lama guyyaa sadii namni dhamuun jiru gatii kaffalu. Gatii kanfaluu qabaa jennee namoota baay'ee lubbuu isaanii dhabne gatii kanfaluu qaba jennee namoota baay'ee qaamni isaanii akalaat godoloo ta'ee hadda mana keessatti deebi'anii xiyyiitiin garaa keessatti haftee jiran hedduutu jira kan maatiin wajjin rakkataa jiru sii galee. Gatii kanfaluu qaba jennee kan qaamni isaa tokkichi ta'ee hafee jira. Gatii kanfaluu qaba osoo hin taane of eeggannoo godhuu qaba. Waan biyyi keenya jiru waan seera biyya keenya jiru hundi kennaa ni beenna waan ta'eef gatii kanfaluu argaa hanga yoomi gatii kanfala namni kenna. Akkamitti gatii kanfala? Wanna hubachuu qabdu kun ibsuun gargar inni jedhaa jirtu kun gargaarsadha. Gargaarsaa namni maalii kana gootee wannati gatii nan jedhee wanna sadarkaa kana ga'u hin jiru sadarkaa amma jette kana maaliif waan asiin dura meer jaarsa dheengadda akkasitti ayyaalaan karaa gubbaa itti yaatee fuula keessa cafattee tumte kabaalee san ijoollee viidiyoo isa waraabanii gallakkisan maaltu hidhuu gahe maaltu doorsisuu gahe jettee yaaddaati. Gallakkifamaniiru sunneen warra tarkaanfii fudhate malee okay gara sagantaatti darbaati bakkaan kanuma jira. Oddee guutuun garuu bira dhaabbachuu danda'uudha qabna akkaawuntiidha barbaachisaadha akkaawuntii nuuf fidaa. Achiin bubbutinaa jechuu barbaadeetan galatoomaa xumureera. Ustaaz Ahmad yoo dhufan naa galchaa sheeriin dhaabinaa gaa'es. Warree fi kennaan kaasirratti haati keenya kun yoo baale keessaa lafa qonnaa qabeenya didiqqaa yoo hin qabaanne yoo jireenyumaaf jiruma fooyyeffachuudhaaf ganda san ka deeman taate manni yoo ijaarameef bakka dhaloota isaaniitti illee yoo filatan filmaata isaanii irratti goone
bakka san irraa nageenya isaaniitiif illee siisuun yoo barbaachisaa akka ta'u taate fedhii haadha kennaa kana gaafannee lafa dhaloota isaaniititti manni akka ijaaramuuf kanallee gaafadha yoo lafa qonnaa qabeenya didiqqoo loon bakka san hin qabaanne qabeenya kana dhiisii deemi jechuun hin danda'amu yoo homa tokkoyyuu kan qabaanne taate ammoo nageenya haadha kennaatiif illee ganda dhalootaa bakka maatiin isii dhiyaatutti achitti yoo lafti kennameef manni ijaarameef maal jettan waan kanarratti illee marii godha. Mee birrii naa onno jedhamu dura mee mallaqnummaan kun akkaawuntiin kun rabbi godhee sirraa heetiin walitti buutee haa onno jejjettu namni keenya hadha jiru kun boru hin jiru haasofni hadha jiru kun boru hin jiru. Ammaa fi mee rimaatti funyoon foonu kurupheen foona taatu jedha Oromoon. Dura akkaawuntiin irratti gargaaramu haa dhufu. Sana booda fedhii haadhaa erga birriin argame booda lafuma qullaatti amma gaafii yoo itti babbaayifnes hin ta'u qilleensa irra jechuudha. Haadha kanas gaafiidhaan hin dararinaa kana caala bakka rakkoon irra ga'e ifaadha. Hanga danda'ametti akkaawuntiin akka banamuufii fi naashinaal ID sana haa galmaanu. Ammoo yeroo kanatti naannoo isiin himattus bakki dhalootaas naannoo jiraachuudhaaf illee akka kana wanti miti jechuun haalli nageenyaas maal kunis isa kana dhiisaa meemmaaf qarshii na argamu eessayyuu hin jiraatti qarshii guddaa argannaa finfinneedhaayyuu bittuuf so mee wanti gargaaramu argamu akkaataan itti gargaaramu haa mijatu ammaaf gaafii ittiin baay'isnu harmee keenya nuti ijoollee keeti si wajjin jirra. Akkaawuntii barbaaduun keenya nama dubbataara. Akkaawuntii barbaachi keenya milkaa'ee Abdii Geetaachoo Abbabee Caalii amma akkaawuntii fide isinii maxxansaa kan Ustaaz Ibsaa Hasanii sheen godha waan dandeenyu Alex birii 100 taati hundi keenya akka galchuun dhaamsa dhaama sheer gaafnu Ibsaa Hasan jedhee dhufu. Yaa inni dabalataa yaada Alex irratti Alex waa sirrii jettee ammatti gaafii harmee kana gaafatamu tokko hin jiru waan ijaan argine malee interviiyuun isaanii hin barbaachisu. Kallattumaan gara gargaarsaa malee maal sii wayyaa as sii wayyaa kana sii wayyaan boodan ammatti murteessaan bakka waan xiqqaa kanaaf akkana godhe miti waan tarii jireenya isaanii ittiin jijjiiran sun sababa ta'e jireenya jijjiiruu danda'u irratti fuulleffachuu malee akkam taate akkana taate inshaallah booda oo fedhe Finfinnee miti Dubaayii binna obriin argame sun rakkoon qabu ammatti Ustaaz Ahmad Naqachaa waa tokko asirratti wanta sii guutu tokkee Rabbi yeroo wayi kutateyi waa godha Rabbi Ustaaz Ahmad Naqachaa Rabbi yeroo wayi kutateyi waa godha Rabbi gaafa sii ta'uu jedhe yookaa siif duulchisa yookaa sitti duulchisa yookaa ammoo si galee akkuma kana si godha Rabbi jechuudha. Rabbi wayiif waa fida sagalee haadha kanaa sagalee miskiina kanaa si gaha jedhee Rabbi kadhannaa si irraa fudhatee isini galee kana godhe. Birriin argamee fi gaafa walitti qabame Ustaaz Ibsaan mana bitaan jiran Ustaaz Ibsaan mana ijaarsaan jiran birruma kashii Feesbuukii Tiktookiidhaan nutti himanii nus bilbilee gaafannee yoo barbaadde fudhattee shawaatti galtu yoo barbaadde fudhattee bakka barbaaddetti dhattee waan isii ga'u hojjetattu jedhaan akka kootitti. Birrii ammallee saani koo dhaltee harreen koo naa dhaltee sana booddee yeroo ilmoon si guddate irra taa'ee mana haadha kootii dhaqee waan jedhu wayii seenaa wayii jira. Sini galee rimaatti ammallee gana rimaatti finyoo fo'aa jirra. Kana birrumti argamee moo amma akkaataa jireenya wallaaltee rakkatte malee si. Amma haati yookiin dubartiin akkaataa jireenya wallaaltee amma. Innis birriisi akkana goonee fi akkasana goonee akkaataa jireenyaa caalayyuu torbee tokko nafsiyyaan si amma eegasii hin jiraanne haara